Nagaan Kiristoos Yesuus iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota koo. Toora TV ergaa fayyinaa irratti argamtanii yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo asirraa daddarbu hordofaa jireenya keessan ittiin haayeffachaa kiristaanummaa keessan caalaatti guyyaa guyyaatti Waaqayyootti siqaa kan jirtan hunduma keessaniif daddabalee nagaan araarri ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isin jedha. Anis obboleessi keessan yaadasaa shiriidha. Yaada kanaan booda waa'ee waaqeffannaaf waa'ee faarfannaa irratti waliin mari'annu qabadhee kutaa jalqabaa har'aa walii wajjin akka ilaalluuf Waaqayyo Gooftaan nu gargaaree har'aa kan jalqabnu ta'a. Waaqayyo Gooftaan inni nu waame inni utuu nuyi gadameessa haadha keenyaa keessatti hin tolfamin yaadee waa'ee keenyaaf qopheesse. Dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo Kiristoos ilma Waaqayyootiif warra hojjetan nu godhee waggaa baay'een dura inni sammuu isaa keessatti nu uume. Erga lafarratti uumamne immoo inni nu eegee akkasitti nuun hojjechaa jiru maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Baay'ee natti tolaan biyya lafarratti dhalachuun koo maaliif Waaqayyo waan na uumeef qaba. Waaqayyo maal akkan hojjedhu maaliif akka biyya lafaa kana na fide keessa kootti waan ibseef baay'ee Waaqayyoon galateeffadha. Isinis akkasuma jedhee yaada. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Seensaa barumsa keenyaa irratti kan amma qabadhee dhiyaadhe kan walii wajjin akka sheerii godhu barbaadu jalqaba utuu gara waaqeffannaa yookiis gara faarfannaan deemin duraa Waaqayyo maaliif nama uume isa jedhu walii wajjin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 27 irraa Waaqayyo maalirraa akka nama uume sagalee Waaqayyoo hin dubbata. Waaqayyo biyyoo lafatti kutee jedha. Waaqayyo Gooftaan biyyoo lafatti kutee nama tolchee jedha jalqaba. Dhoqqeerraa biyyoorraa erga nama tolchee booda hafuura jiraataatti baafatee jedha. Amma laalaalaa namni dhoqqeerraa tolfamee lafa jira. Lammaffaa hafuurri jiraataan itti baafatameera. Erga hafuura jiraataatti baafate immoo jedha sagaleen sun namni uumama lubbuu qabu ta'ee dhaabbatee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo dhoqqee duwwaa of hin beeku ture maaliif dhoqqeen dhoqqeedha waan ta'eef akkuma isin beektan konkolaataan iyyuu motora malee hin deemu. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan hafuura jiraataa kan ofiisaatti baafatee erga inni hafuura jiraataa sanatti baafatee booda waa lama laalla. Dhoqqeen jira yookiin supheen namni irraa tolfame hafuurri jiraataan jira. Erga lamman isaanii wal arganii maaltu uumame? Uumama lubbuu nama lubbuu qabu jiraataatu uumame. Kanaaf namni waa sadii of keessaa qaba. Namni hafuura qaba, namni foon qaba, namni lubbuu qaba. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Uumama adda addaa yoo ilaalle namni adda kan isa taasisu uumama biraarraa maaltu adda taasisa beektu isin? Fooniif lubbuu caalaa hafuuran qabuun uumamni biraan. Fakkeenyaaf sangaa, hoolaa, bineensota bosonaa, warra qilleensa keessa balali'an, warra galaana keessa jiraatan, warra lafarra munyuuqan yoo ilaalle isaan hafuura jiraataa isa Waaqayyo namatti baafate kanan qaban. Haaleluyyaa. Inni kun adda nu godha nuyi namoota warra taane hafuura jiraataa kanatu adda nu godha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
maal nuyi yeroo waaqeffannu mataasa Kiristoos maal jedha hafuuraaf dhugaatti warri waaqeffatanii hin dhufuudha. Hafuuraaf dhugaatti warri waaqeffatanii hin dhufuudha. Namni foonii waaqayyoo waaqeffachuu hin danda'u. Namni lubbuu isaatiin lubbuu jechuun beekumsa waa sadii of keessaa qaba. Lubbuu jechuun tokko miira qaba. Lammaffaa beekumsa qaba, fedhii qaba namni. Lubbuun isa kana of keessaa qaba. Kanaaf namni lubbuu isaa qofaan waaqeffachuu hin danda'u. Namni foon isaa qofaan waaqeffachuu hin danda'u. Jalqaba waaqayyoof nama gidduutti connection kan uumu hafuura keenya jechuudha. Hafuura gaafan isiniin jedhu hafuura waaqayyoo jechaa hin jiru. Hafuura isa jalqaba waaqayyo biraa nama keessa gale sana maal jedha waaqayyo spirit of man hafuura namaatiin hafuura jiraata. Isatu yeroo hundumaa waaqayyoon barbaaddata gaa. Kanaaf waaqayyo nama akkasitti uume lafa kaa'e. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Erga uume immoo itti tole waaqayyo. Nama uumuunsaa itti tole. Maaliif sagalee waaqayyoo keessaa yoo ilaalle namni waaqayyoon fakkaata. Namni waaqayyoon fakkaata. Akka bifa isaaf akka fakkeenya isaatti uume jedha. Ingiliffa isaa yoo ilaaltan namni image of God and his likeness jedha. Kana jechuun waan baay'eedhaan namni waaqayyoon fakkaata. Fakkeenyaaf we were made to resemble God. Wanti nuyi uumamnee fi waaqayyoon fakkaanneeti. Waaqayyoon fakkaannee fakkii waaqayyootiin uumamne salphaadhumatti waan baay'ee keenyatu waaqayyoon fakkaata. Tokko maaliin waaqayyoon fakkaanna yoo jettan hafuura jiraataas jalqaba waaqayyoon nutti baafate sun waaqayyoon nu fakkeessa. Sababiin isaa lafa kanarraa miti hafuurri sun. Hafuurri sun lafa kanarraa waan hin taaneef waaqayyo qofaa biraa waan dhufeef nuyi hafuuraan connectionii waaqayyoo wajjin qabnuun waaqayyoon fakkaanna. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni biraan waaqayyo waan hundumaa irratti domineetii godhee jiraata. Aboo waan hundumaa qaba. Waaqayyo gaafa nama uume namaaf domineeshinii kenneef dominiin godhee uume waaqayyo. Maal jechuu isaati? Bineensa caakkaa irratti, qurxummii galaanaa irratti, waan lafarra munyuuqan, waan lubbuu qaban, waan lubbuu hin qabne hundumaa irratti waaqayyo maal godhee uume? Nama aangoo qabeessa godhee uume. Abbaa taayitaa godhee uume. Kanaan waaqayyoon hin fakkaanna. Fakkeenyaaf mentally, morally and socially likeness waaqayyoon kan fakkaannu sammuudhaan mentally waaqayyoon hin fakkaanna. Kana jechuun maal jechuudha? Nuyi yeroo uumamnee righteousness or qajeelummaa qabna, perfectness ni perfectii turre yeroo waaqayyo nu uume. Lammaffaa holy qulqulluu turre akka waaqayyo. Kanaan waaqayyoon hin fakkaanna. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kan biraan immoo social yoo ilaalle namni nama akka isaa jaallata. Waaqayyo jaalaladha. Waaqayyo gooftaan jaalala waan ta'eef namni neecharii jaalalaa qaba gaafa uume. Baay'ee nama jaalala. Sababii isaa keessi isaa cubbuun hin marrazamne. Sammuun isaa nagaa ture. Qaamni isaa nagaa ture. Meentaalii nagaa ture namni. Perfectii ture. Waan ta'eef akka waaqayyootti yaada ture namni. Akka waaqayyo yaadutti yaada. Har'a mataasaa nama waaqayyoo namoonni ta'uu barbaannu akka Kiristoos yaadutti yaaduu nurra jiraata. Sababiin isaanii we have the mind of Christ jedha waan ta'eef nuyi sammuu Kiristoosiin qabna wanta jedhuuf uumama akkasiitiin turre galanni waaqayyoof haa ta'u. Hundumaa Daawit maayedha xinnoodhuma see ofii keetii gadi nu goote yeroo waa'ee namaa dinqifatu xinnoo see ofii keetii gadi nu goote jedha. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Nu waan baay'eedha waaqayyoon fakkaanna. Iyesuus Kiristoos akkasitti nu uume. Haalleluuyaa.
waaqayyo maaliif nama uume isa jedhamutti yoo deebine Isaayyaas 43 20 hanga 21tti yoo ilaalle sagalee waaqayyo maaliif akka nu uume hin dubbata. Namni ulfina koo haimuuf an uumadhe jedhe waaqayyo gooftaan. Namni ulfina koo haimuuf waan biraaf nu uumne waaqayyo gooftaan. Akkamma addunyaan baay'ee fagaate qaroominaan fagaate addunyaan sirbaan addunyaan faashinii adda addaan addunyaan amala gaggade adda addaan addunyaan waaqeffannaa hamaa waaqeffannaa waaqa tolfamaaf waaqeffannaa hafuura hamaatiin guutame sun taane jalqaba parpasii waaqayyo nama uumeef namni akka isa waaqeffatuuf ulfina isaa akka himuuf uume waaqayyo kaayyoo biraaf hin uumne. Sababii zamaaniif namni waan baay'ee waaqayyoon akka fakkaatan malaalleerra. Namni burtukaanii yoo dhaabdan mangoo irraa cirachuu hin dandeessan. Sanyiidhuma facaaftantu isiniif biqila. Sanyiin waaqayyoo irraa dhalate sanyii waaqayyooti. Waaqayyoon fakkaata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Maal godhu garuu hafuurri hamaan amma biyya lafaa kanarratti waan baay'ee kompleksii waan ta'e waan hojjechaa jiruuf namni wanta uumameef dagatee waaqeffannaa uumameef dagatee jireenya uumameef dagatee wanta uumameef dagatee beekumsa biyya lafaa duukaa bu'ee waan biyya lafaa duukaa bu'ee hamaa biyya lafaa duukaa bu'ee akkasittiin waaqayyoo waaqeffachuu dagate malee waaqayyoo jalqaba isteeppii waaqayyoo nu uumeef inni jalqaba akka ulfina isaa dubbannuuf ture. Maaliif waaqayyoo ulfina isaa akka dubbannuuf maaliif nu barbaade jettanii yaaddu? Ergamoonnoo jiru guutanii baay'ee lakkoofsi ergamootaayyu lakkoofsayyuu qaban baay'ina keessa ba'anii akka sammuu namaatti waaqayyoollee lakkoofsa isaanii wallaalu. Waaqayyo beeka ofii isaatii uume wanta ta'eef. Utuu seexanni gadi hin darbatamin dura baay'ee seexanni hammina isaatiin hammina mataa isaa duwwaadhaan kan lafatti gad darbatame. Maal godhe beektusin Isaayyaas 14 keessatti gaafa laaltan ergamoota gidduutti jibba facaase jedha. Mootummaa waaqayyoo keessatti akka jibba namni facaase hin jiru. Eenyudha hafuura seexanicha isaa ergamaa waaqayyoo ture eebuu aangootiin akka waaqayyoon ta'a jedhima waaqayyoon hin caala jedhe malee waaqayyoon hin caala akka waaqayyoollee isaaf sagaduuf mootummaa waaqayyoo irkaa fudhatee dafee ergamoota amansiisuu jalqabe akkamatti amansiisuu jalqabe akka waan waaqayyoon caalutti sammuu isaanii keessatti kaa'uu jalqabe. Hadheessituu obbolootaa jedha sagalee waaqayyoo iddoo biraadha. Innaa isaan durayyuu waaqayyoo ergamoota lakkoofsa hin qabne waaqeffatamaa ture. Ergamaan seexanaatiif akkasuma hordoftoonni isaa agaan warri jedhaman sun gadi darbataman iyyuu waaqayyo ergamoota qulqullootaan warra amanamoo kan isaatiin waaqeffatamaa ture. Garuu maaliif namaan waaqeffatamuu barbaade waaqayyo? Ergamoonni waaqayyoon hin fakkaatan. Hafuurota haa ta'an malee kan waan hundumaa waaqayyoon fakkaatu namadha. Akka sagalee waaqayyoo jedhutti. Iddoo namaaf iddoo gaafa kennu waaqayyo tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6:3 maal jedhaa? Nuyi ergamoota waaqayyootti iyyuu faraduuf akka jirru beektaniiree jedha. Hamma kanaatti nama guddise waaqayyo. Hamma ergamaa waaqayyootti faradutti. Hallelujah. Nuyi adda. We are really special. Because waan maaliif waaqayyo akkasitti akka nu uume isatu beeka. Namni baay'ee waaqayyoon fakkaata. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Milkiyaasii boqonnaa 2 yoo ilaaltan
waaqayyo maaliif akka nama jaallatu sanyii ofiisaa kaafachuufidha. Sanyii ofiisaa kaafachuuf warri dhala qaban warri ijoollee qaban ifama anillee ammaaf hin qabu gaafa waa'ee ijoollee haasa'an akkasumas miira isaanii ijoollee isaaniitiif qaban addadha. Miirri ijoolleedhaaf namni qabu gaafa seen kuftuu keessa namaatii wanti nama raasu nama waan wayi nama godhu jira. Gaafa seen dhukkubsattu maaliif fooni waan ta'eef namatti cittee waan ta'eef baay'ee waaqayyo akka jaalala akkasii nuu qaba. Keessumaa Kiristoos Yesuus ammaa gaafa biyya lafaa kana kufaatii namaa calliseen ilaalle waaqayyo gooftaan baay'ee waan lubbuun waaqayyo namatti hidhamee jiruu fi kufaatiin namaallee baay'ee waaqayyoon gaddisiise. Kufaatii namaa kanaa fedhee gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufee akka namaatti jiraate nama kana nama isa kufe kana deebi'ee argachuudhaaf nama isa bade kana deebi'ee argachuudhaaf waaqayyo Kiristoos Yesuus maal godhe beektuusin gara biyya lafaa dhufee lubbuu ofiisaatii kenne foon ofiisaatii kenne jireenya ofiisaatii kenne deebi'ee nama kana gara isaatti deeffate. Haaleluyyaa! Yesuus guddaadha. Nama jechuun nama qoosaatti uumame miti. Galanni ulfinni waaqayyoof ta'u. Galata nurraam galata keenyaan mee waaqayyo baay'ee gammada. Galata keenyaan garaansaa baay'ee gammada. Nutti baay'ee gammada waaqayyo. Mucaa koo gaafa jedhu. Haleluuyaa! Yesuus gooftaadha. Qoosaa isinitti hin fakkaatin waa'een nama relationshippiin namaaf waaqayyoon gidduu jiru. Dhugaan isinitti hima. Qayyabadhaa mee qo'adhaa isinis. Haleluuyaa. Kiristoos isaanii keessumaa gaafanii waa'ee Kiristoos qayyabadhu maaltu na dhiba beektu isin? Haleluuyaa. Kiristoos foon isaatiin dhiphina hammana hin jedhamne akka fudhate hin beekna. Hamma inni yeroo tumamaa yeroo reebamaa ture. Hamma inni isaa nanna isaa keessa yaa'u dadhabutti nan isaa ciccitee ture. Dhiphina hammana hin jedhamne akka Kiristoos kan dhiphatee biyya lafaa kanarraa du'e hin jiru. Kun foon isaatii yeroo dhiphate. Lubbuun isaa gaafa dhiphatteedha. Yeroo isaan dhugaatii wayiniif hamootii waliin makanii maaliif kennaniif beektuusa? Nan isaa akka danazzazee yookiis akka cabbaayee tumaatiin isaanii sun akka obsuuf akka ittiin dhaga'amneef kennaniif turani. Inni garuu lakkii ijoollee kootiif natti dhaga'amuu qaba, dhukkubbiin sun natti dhaga'amuu qaba deeti. Baay'ee Kiristoos kan inni dhugaatii sana dideef. Laagaan macaafa faarfannaa keessaa yoo ilaaltan arrabi koo dheebuurraa kan ka'e laagaa kootti qoore jedha. Dheebuu qoosaa isinitti hin fakkaatin dheebuu Yesuus Kiristoos nuuf dheebote. Haleluuyaa. Jaalala hammana ga'u nuu qaba waaqayyo. Waa'een namaa mee Kiristoosiin danda'een teessisu. Waaqayyoon danda'een teessisu. Namni bannaan duukaa gad dhufeem Yesuus. Haleluuyaa. Namni isa biraa dhibamnaan namni relationship isaa addaan kunnaani eeggateetu dhufee wanta sana walitti fayyise. Waaqa jaalala akkasii nuuf qabu qabna nuyi. Qoosaa nutti hin fakkaatin waa'een jaalala Kiristoos. Ulfinni galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaftuu waaqayyo nama kanaa ulfina koo akka inni himuufan uummadhe. Ulfina koo akka inni himuufan uummadhe. Isiniif galeeraay. Takkaa waaqayyo galata barbaacha mana namaa rurrukutee hin beeku. Ergamootaan eessattuu waaqayyo galataaf ulfinaan guutuudha. Garuu galata ijoollee isaa warra isa fakkaatan irraa barbaada waaqayyo. Waaqeffannaa nurraa barbaada waaqayyo.
Kanaaf akkasitti nama uume Waaqayyo. Nuyi sanyii Waaqayyooti. Sanyii isa qoosaa miti. Sanyii isa dhugaa. Warra simataniifidha. Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorraa warra isa simataniif ijoollee Waaqayyo akka ta'aniif aboo isaaniif kennedhee lakkoofsa 13 irraa immoo isaan namatti miti waaqatti dhalatanidha. Meelaamee waan isin beekuu qabdan. Nuyi dhugaan isinitti hima. Waaqayyoon sobu sagalee Waaqayyoo dhugaadha. Dhugaan isinitti hima nuyi dhibba keessaa dhibba Waaqayyotti wanta dhalanneef Waaqayyoo waa'ee keenyaaf kerlesii miti. Waaqayyoo ciiseen bulu. Nuyiif Waaqayyo maatiriyaalii tokkorraa uumamne. Maateriyaaliin sun Spirit of God. Hafuura Waaqayyoo irraa dhalanne. Kiristoos irraa dhalanne. Kanaaf seexanni gaafa nu argu waan Kiristoosin arge fakkaatee iyya. Annaman ilaalaa moo Kiristoosin hin ilaala? Baay'een anaaf isin hin argun. Aboo keenya gaafa laalu Kiristoosuma isa gaafa sana beeku isa qore sana arga nurratti. Gooftaan seexan Kiristoosin arga malee anaaf isin hin argu. Hallelujah. Hamma kanatti dhanui connectioniin Waaqayyoo wajjin connectioniin we are one jedha Yesuus Kiristoos. Ana kan si wajjin tokko ta'e yaa abbaa isaan immoo ana wajjin tokko ta'aniif. Isinii galeeraay maaloo kanaan booda isin Kiristoosii wajjin tokko nandha tokko. Hallelujah. Nandha tokko qaama tokko nuyi. Akkasitti nu uume Yesuus Waaqayyo Gooftaan malee nama isa jedhu duwwaan fudhatina. Namni kun quunnamtee akkamii Waaqayyo wajjin akka qabu. Namni kun vaaluu akkamii Waaqayyoon biratti akka qabu. Waaqayyo nama keessumaa warra kan Kiristoos ta'an. Warra kan Kiristoos ta'an. Warra Kiristoositti amanan akkamitti akka Waaqayyo laalu. Maaloo dubbisaa. Kitaabota adda addaa dubbisaa. Sagalee Waaqayyoo keessa lixaa. Akkas nama ofiin jettan kanatti isin ilaalu Waaqayyo. Mucaa koodhee hafuura saasatti isuma ofiittiin geggeeffamu isin keessa kaa'ee. Isuma isin keessaatiin immoo ofitti isin fidee isin hidhee nu hidhee Waaqayyo. Jaalala akkasiitiin nu jaallata. Kanaaf Waaqa kanaaf hojjechuun Waaqa kana waaqessuun Waaqa kana ulfina isaa himuuf waamamne. Akkasitti beennee isaaf hojjennaa. Ulfinni galanni Waaqayyoof haa ta'uuf Waaqayyo Gooftaan isin eebbisu. Ameen.